dabarsini dhaabadhu. Hagam uf beenya, hagam maatii keenya beenya, hagam biyya keenya beenya. Sagantaan keenya aadaa, duudhaa fi safuu hawaasa keenyaa kan eeggatu yoo ta'u, isin bohaarsaa kan isin barsiisu. Yeroo dhiyootti karaa Hiiraan Istuudiyootiin nu eeggadhaa. Ayye abbaan Oromoo eenyuun? Oromoon ilmaan meeqa qaba? Atileet Hayilee Fiidaa yeroo jalqabaatiif Olompikii kam irratti dorgome? Olompikii Riyoo. Gaaficha qayyara. Nama nafa laafuun lafa rafaa ani waan nafa laafaa lafa rafaa. Nagaruun dandeenye. Addabaabayiin afaan Oromootiin maal jedhama? Daandii qaxxaamura. Nama nafa laafuun lafa rafaa waan nafa rafa. Ayyee inni ulfaataa bu. Abbaan eebbisaa ijoollee 4 qaba. Tokko yeroo san, tokko Samiir, tokko Caalaa, tokko eenyu. Fiigicharra jirta. Nama lammaffaa ba'ee afur baate, meeqaffaa baate? Tokkoffaa. Akkamitti? Waan dura namicha san waan dursee jiruuf. Abbaan Oromtichaa Kushi. Tole. Inni ammaa immoo Jawaari. Kun qophii maaltu maalitti? Kan isiniif qopheessu Ananas Feeg Guddataati. An yaaddeessa diinaati. Hiiraan Istuudiyoo.